أكم جرت النجاة فيا دايسن دا وركسن فوني بجنجان دفتني ولسينا أنا ما فيرا ada gana mati bulan du gujira sagantan kota sede farati ufti wa alaikum salam share nagoda ngaso angam bro du share nagoda angam bro du share goda wolinga جبل رب ما welcome ولي فشير قدا زاري ارتنا سويرون كابو زاغا بدون تبدا انغسو ولي فشير قدا حاتم محمد welcome وعليكم السلام حمزة welcome سيفان welcome بغنا غاندو تاني شير غدا افندي سيو welcome اذا دي روي غاجرو كيسا ارومان جي قبل عليو اذا دي رمي قد غيفت سمير welcome أبو أنا سامت عن كبراتي thank you ورمو متاولتي لا ورمو جو متاولتي إيراد في ديجا فياتا أكم جرت النجاة فياتا سنندنو هركفوني بقجرات تنين سنجا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سجنتنا برا أكان جنما كوتا سدفعات فوق أفديما سجنتا كوتا دبري خيستي ورين دوماتي كماليدا ورمرت لبساجران أكد يفهم قافتن قافت دين تري نمني أكدون فتيسني دو غورا ميديان دو غورا جارمني دو غورا غرو وانتك دو غوراني يفهم قافتشون بيكومس فيفو بيكومس دو غوري ونين جيخوني ومتخياف ميد دا مالي بواتكلين كابو وان ومتخياف بوان كابني يفهم قافتشون سالبينامتي جانيس لا يفهم قافتشون بيكومس هيوم مال غرو وني أرجع أجرو درنو بدي قبام بدي دلقو ملء ثاني وانسني يفهم قافتش أجرو أرجع أنجرو درو وني بيخو بربادن وني بيخو قبدن يروني دبنو جارمية سياسات كلية كيسو يوها الربامت أنا ربنا جالدو نما رب سوداس نمني رب سوداس جالدو غرو يادرتني مرماني بدي ساني رجاء أوجي لفان كايا وان أرومود أنتول لقوت وتدرد أبنا وان أرومود أفتولا برد أبن ونيد هني خنته وان كابسو أروموداتي فينتوله وان المان أروموداتي فينتوله وان قبسو أمانتنا بيخي سادي ما جرتو وجين وان هنديم نوان تاتيف دبات درود أبنا نبلالفن هاسوان ديني خنا هاسو الرتي ورنينجي دون الدفاع كارا برايفيتي دا نمو تبقى بربادو ورنينجي ندلو إيسا دفاع ورا جارمي فينجو وبو بيالا ورا قبسو ديسي بيرابي بيالا خنا حملي دان هوي دان قبسو قد أجر
abjuudhaan qawwee hidhatee qawwee dhawaadhaa jiru silkii tarfiraan cufa 952 Minnesotaadha itti cufeetiin haasa tartiibaan dhaabbadha kanan warningiin bakkirraa deemu yeroo hedduu woboo biyyaalaa woboo almuhanatti hidhattee almuhana abjuudhaan lolaadhaa jirtu warra abjuudhaan qabsoo hogganaadhaa jiru warra asumaa taa'ee oromiyaadhaas yaadaan bilisoomsaadhaa jiru warreen kun yaada isaanii dura warri dhaabbate hundinuu isaaniif diin isaanii oromoodha malee wayyaaneedhaa miti diinni isaanii oromoodha malee habashaadhaa miti diinni isaanii kan dura balleessuu barbaadan inumaa warra qabsaa'ota oromoodhaati warra oromoodhaaf waan gaarii yaadu warra bilisummaa oromoodhaatti amanu warra oromoodhaaf yaadu malleen ta'u waa gumaachuu kan dura isaan dhaabuu barbaadan eenyu isaan maal barbaadan kaayyoon isaanii maali namoota akkamiin hogganaman namoota akkamtu wal hogganaadhaa jira guyyaa dhiyoo dubbadheen ture anuguun an akkanam tokkotti guulaale warri ala kana taa'ee jaarmee keessattuu jaarmee qawweedhaan oromiyaa walaba goonijuu kuni anuguun laalu kanam tokkotti akka waan maraataa walii qabanii mooraa takkatti waliin naqanii maraataa wuun fedhee haasa'u halkanii fi guyyaa addaan hin beeku bariitee dhiitee addaan hin beeku akkuma baargee lafaa ka'ee waan biraa labsa anaaf jaarmeenni daawwit ibsaadhaa hogganu kuni walitti qabaminsa maraataa qalbiin fayyaan qabneen na fakkaata hogganarraa eegalee hanga miseensa gaditti waan maraataa walitti qabamee maraatummaan waan fedhe haasoo na fakkaata kun arbaan ta'etti huccuu waraanaa kaatee protokoola guuttatee barmana isaa jira soofaa gubbataa hojjame kadda yookaan makiinaa keessa ta'a yookaan soofaa gubbataa huccuu waraanaa kaateeti woboodhaan nuti lolu jirraa siin jedha dalagaa oolee bar dalagarraa mudhiin cittee dadhabee dhufee fiihu hogganaatis wayituma dammaqee hirriba irraa ka'ee qabsoo hoggannee asiin geenye oromiyaan bilisoomuu malee wanni hafe takka illee hin jirtu siin jedha nama kanaatiin mee maraataadha moo fayyaadhaa jettaniin jira keenya maraataadha moo oromiyaa nurraa maayil 17 fagaattu ala kana teenyee awwoboodhaa qawwee hidhadheetiin oromiyaa bilisoomsaa jirraa hogguu jenna tadur haasawaati humaa miti tadur ala kanaayi walgahii kora xiqqaa kora guddaa yaamanii namni dalagaan qabne xaafii gannaqee guura jedhanii dalagaan qabanii paartaayimii guu dalagarraa bahan dalagaa baafachuudhaaf bakka itti gartee yeroo guban haasawaan kijibaan waa uumanii ummata jeequudhaan ifillee jeeqanii kana ni godhanii san itti dhiifne leeddam du'e sokkee garuu amma wanni akka as baanee dubbannu nu godhaa maali waan kana biyya keessa galchan akka ummata keenya miitu akka ummanni keenya gaaga'amu akka wayyaaneedhaaf karaan banamu biyya keessaa tarkaanfii fudhachaa jirraa waan takka wanni ka gaaritti wachuu qabdan dhaabni tokko dhaabni hogganni isaatuu biyya keessa hin jirre biyya keessatti qabsoo godhuu hin danda'u kan hayyoonni duraan jala muranii lafa kaan hogganni qabsoorraa dheessee miseensi yookaan waraanni biyya keessa ijaaramee tarkaanfii fudhachuu hin danda'u hogganoonni jaaramee shaneedhaa warri ala kanaa haasa'u karraachi oromitti aanu eertiraadha jira bakka itti lubbuun isaan baane eessaan naa wayyaadha jireenya kiyyaaf jee akkuma nuti baqannee ameerikaa dhufnee kun baqatee awurooppaa dhaqoo kunis carraa baqatee eertiraa dhaqee achi taa'u jira kanaan waa takka hin jiran arra oromiyaan bilisoomuudhaaf dhiyaattee biyya keessa jeequmsi ka'ee TPLF ka'uudhaaf deemtii kanaafuu yoo ni gartee ammumaan tana olola kanaan seennee attenshina namaas deeffachuu baannee geemaa ala taa'aadhaa jirraa ummanni oromoodhaa fedhu haa dhumuu fedhu haa gaaga'amu qabsoo godhaa jirra jennee nutis annaawunsi goone waan kana keessa tarree gartee qabsoo tana keessa if galchuudha qabna dhiibnee waan juummaan tana sila akka yaada isaanii keessaa baanee jirraa nutis dhiibannee gartee seennee oromummaanuu gartee maqaa kana biyya keessaa irraanfachaadhaa jirti maqaa shaneedhaa kana haa nu dhagahanii waan juu sila akka fedhii isaanii kun dalaguudhaaf ta'a isaaniif dalaguudhaaf ta'a
وان هندلين في واحد دور أجر واحد دو جارمين يكون بيجي خيستي أما دورا يك هدو ده هجت يك هدو بروت ديدمي في جهن به أورميا دا على جروخنا بروت ديدمن إرترا جروخنا قبسو أورمو دا خيستي شرا هدو دلقخنا قبساو تفجاسو جارمي أورمو دا تكرر هنگا خودني نوهرو ديگرتو تقبسو دا حمليج أبسه منت تقلچو بيجي خيسا يرو أدى أمة أورمودا ديناف ساتلي رماتي أكملي دا إرانگهو خنا هنداهو أمن أورمودا إرتك أبچا دا جر إرتك أبچا دا جر وني خنوان ديبيني إفهاريوم سو دندهنيمت ورّي مانتنا جارميني خن كومة الريدون ورّين هوجنا جارمي خنا أولانو تران كله ورّين جارمي خنا أمانمو خليه تران ورّين لقادا وريجا بونسا خفلني هنج جريجي ساني أران ترك أبسون بيجر رابه ولا لفلا خنا جران هندينو جارمي خنا برت أران تنا أكد دين التلالمان دين توقفاني سان ورّين كله بيجي خيساك أبسو هوجنا داتور هندينو مانتنا غريدا وبرت جنتوت qabsaa'onni ciccimoon ammaan tana garee daawud biratti ijoollee feesbuuk irraa arrabaan dhukkee nama kaaftee qaama saalaa dhalaatii fi khadhiiraatu hidhee arrabaan amma kana qabsaa'onni jajjaboon amanamoon miseensi shanii gumiidhaa gumii sabaa warri jedhin ammaan tana warra ogummaa qabsaa'ummaadhaa san osoo hin ta'in ogummaa arrabaa ogummaa xiqqeenyaa ogummaa salphinaatiin warra giraaju'ee godhe irra hedduu isaanii warra arrabaan tokkoffaadha baalagummaadhaan sagalgaalummaadhaan warreen akkanaa kana magaa ogoloonni gumii sabaa shanee gumiidhaa dilli ala kana haasawan kun maaliif jaarmee kana maaltu kanatti booda'anse maaliif hayyoonni irraa dheessee qabsaa'onni dhugaadhaa irraa baqatee beeytonni duudetti galee maaltu asitti hambise amma isaan kana hunda oromoodhaan boon oromoon nu deeggaruu dhiifte oromoon nurraa dheessite oromoon waan nuti qabsaa'ota taanee fi oromoon nurraa baqatte waan nuti qabsoo keenya ciccinee kaayyoo ganamaa qabannee qabsaa'ota dhugaa taanee maqaa kana eeynee asiin eeyneef oromoon nurraa baqatte oromoon bar yoo xiqqaatte namni biyya alaa jiru kun yoo xiqqaatte jaarmee kaagara qabu dhabe malee qabsoo ifirraa if duuban deebi'u tasumaamu silaa namni waan dalagee ilmoo fi kennu qabsoo tanaaf kennu garuu isintu kaagaran qabna isintu faayidaan qabna warri isin wali qabatan hundinuu tiraashiidha warra ifi sabaa yaaduudhaa miti mataa ifiitiifuu yaaduu hin dandeenye warra ifii oolchuu hin dandeenye warri gartee isin wali qabatanii gumii sabaatii fi shanee gumiitii fi balaaqalaa ittiin deemtanii warra hawaasa keessa jiru keessattuu kabajaan qabna wanni guddaan isin gootan ammaan tana warniingii ala kanatti nama kennu kana si goona nuti gaafa bilisoomne si dhiisuudhaan teenyu tarkaanfii sirra fudhannaa si fannifnaa si rarraafnaa osoo itiitii miseensuma keessa nuu rarraaftanii fixxanii duwwaaftan khani waan takka wanni akka gaaritti hubachuu qabdu ilmaan oromoodhaa irraan deebi amma duraas dubbadheen ture arraan tana ijoollee Tigraayitu amata 27 Oromiyaa bitee saamaadhaa jira 27 years ijoollee Tigraayitu Oromiyaa bitee saamaadhaa jira eenyu qabattee OPDO qabattee Eertiraa finnee bakka wayyaaneedhaa hin buufannu tasuma Eertiraa fuunee bakka wayyaaneedhaa hin buufannu wayyaanee firraa kaafnee Eertiraa bakka hin buufnu kana sammuu qabadhaa kaayyoon garee daawud ibsaadhaa guddoon wanni isaan abdii ta'an kaayyoon isaanii guddaan wayyaanee Eertiraadhaan bakka buusuudha ilmaan oromoodhaatiif wayyaaneedhaa fi Eertiraanis garaagarummaa takka illee hin qaban ilmaan Tigraay ilmaan Tigreedhaati
nuti wannummaan nikhaan Tigreen irraa eeggatu nikhaan Eertiraan horuuf nikhaa Amaaraa firraa hineeti nikhaan Tigreen hore nikhaa Tigree firraa hidee maasii nikhaa Eertiraadhaa hin dandeenyu kana booda jaarmeenni kun jaarmee dallaala hegeree Eertiraadhaaf nu dallaalaadhaa jiru malee jaarmee Oromoodhaaf yaadee Oromoodhaaf cichee Oromoo keessa galee أبنا ما نبي بالجرا easy بالغ لا البالغ ما ساري أما توي ساري أبصر أنت رابط الموجودون ساري أبصر nama yeroon dubbadhu bilbiluun daa blocking godha abbaa fidhiyoo tees akkasitti hubadhaadha ilmaan Oromoodha qabsoo deebi'anii diinaaf jilbiiffachuudhaatii miti block متى بالغ بلوك ثانك يو حقين جرا دغي فدا نجيون كيسن درنو تو كان دبدنو غدو مدين داب وان يادا نران فجاسو يادا خيدرنو تو ناجار ملي درنو تي اكان قباي دبدنو غدو ملي افتو غدن ديبس أكست ودادا وني غرين داوت إبسادا أبدته أمة ورمتين هذا شادا يرتو قدام تكا إيرتراد موتوما إيرترادات إيرتراد ندوب أنجرا إيرتراد نغرغارا يوني تي بلف كات إيرترا بكبوسو دا ولي قلتمان إيرتراداتي في شنيدا قدام تكا خانا كارتو ودا هم إيرتراداتين أوروميا qabatanii Oromoon maasii gabrummaa haaretti gabrummaan taane jala galchuudha kaayyoon shaneedha kana wanni uummanni Oromoodhaa beekatee lakkee jaarmeenni kun amata diidam Eertiraa gaafa taa'u osoo sochii tokkollee godhin uummata Oromootti kijibaadhaa jiraatee kana booda Oromoodhaaf bu'aa takkallee qabu bu'aa takkallee uummata Oromoodhaatiif fiduun taa'u jettee wanni Oromoon irraa abdii muratteef guddaan takka kaayyoon isaanii clear ifatti nikaa Eertiraadhaa Oromoo irratti fi'u kana uummanni Oromoodhaa hayyamuudhaaf hin taa'u kana wanni yeroo dheeraadhaaf jaarmee Daawud Ibsaadhaatiif galuu didi yeroo garee Daawud irraa dubbannu garee Opidiyoo Eertiraarraa gaafa dubbannu adda bilisummaa Oromoodhaa tuquu keenyaa miti do not do mistake adda bilisummaa Oromoodhaa uummata Oromoodhaatiin addan baatu adda bilisummaa Oromoodhaa kaayyoodha turte adda bilisummaa Oromoodhaa uummata Oromootiif hojjette Oromoo dukkana keessaa baafte amma garuu socho'aa jirti adda bilisummaa Oromoodhaa namootaanii miti namni hin qabu gareen hin qabdu adda bilisummaa Oromoodhaa uummata Oromoodhaati waan kana hubadhaa Daawud Ibsaa is not OLF not ABO Daawud Ibsaadhaa garee ABO keessa turte ta ABO keessaa gantee Eertiraan fuutee akka Opidootti itti fayyadamaadhaa jirtu garee dur ABO keessa turte ta ABO keessaa Eertiraan boojitee wali qabdee Somaaliyaadhaa guurtee hegeree biyyaan qabachuudhaaf Oromoodhaan qabachuudhaaf Oromoodhaan gabroomsuudhaaf naatan jettee qabattee taa'uun jirtu akkuma wayyaaneen abbaa duulaafaa qabdee dargii keessaa qabdee abbaa duulaafaa barahaa Tigraay keessatti maqaatti woggaaftee Opidoo gootee ijaarte akkasitti Somaaliyaadhaa wali qabdee Eertiraan fuuldura waan TPLF hojii wal dhabbii qabuuf wal dhawaadhaa jiran if you remember
gaafni daawit ibsaafaa Somaaliyaadhaa guuranii Eertiraa geessan 1998 dhumarratti 1998 gama dhumaati gaafa san Itoophiyaadhaa fi Eertiraa wal dhawaadhaa jiran akkuma booji'amtoota dargiidhaa TPLF jaarattee maqaa moggaaftee nutti gadiin dhuftetti Isaayyaas Ismaartiin yooniin gartee lola kana ammoo hadhe Oromiyaas qabachuun kiyya nafu warra gartee maqaa jaalatamaa kana moggaafatee taa'u kana daawit ibsaafaa fuudheetiin isaaniin ummata Oromoodhaa ama dhibba gabroomsaadha sagantaan jirtu kana clear warri Eertiraa jiru Kamaal Galchuufaan akkuma abbaa duulaadhaati kan dargii keessaa qaban ingaltuuf siyaasaan beekan hubannaan qaban fageessanii yaaduun dandan warrichi isaa wal qabatan hundinuu warra akkasiiti warri ala kana isaan jaaratan ammaasii miseensonni isaanii ala kana jiru yoo keessa gabbuutanii ilaaltan namootuma isaan fakkaatu warra waa yaaduun dandeenya warra somehow hawaasi jiru keessaa maddi bahee maddii taa'u warra kanaa kana mee ilaala simple example Facebook gubbaa ilaala miseensonni isaanii nama akkamii madaala ban nama guutuu ilaaltee beeyta nama guutuu nama waa yaaduu danda'u nama qalbii qabu nama sammuu qabu laaltee beeyta mee Facebook irratti miseensonni shaneedhaa hugguuni haasawan deeggartoonni shaneedhaa haasawiinni isaan haasawu akkami kabajaa akkam namaa qaban naamusa akkamiin haasawanii simple fakkeenya laafaa fudhachuudhaaf as gubbaa ilaala arraba isaan nama arrabsan akkaataa isaan itti namatti dhiyaatan sila jaarmayni kaayyoo qabu jaarmayni sagantaa akeeka bakka deemuuf qabu dabballeen inni filatuu fi namni isa bakka bu'ee dubbatu hundinuu nama kabajaa qabu nama dhiheessuu danda'u nama dammeessuu danda'u nama sammuu namaa jijjiiruu danda'u akkas ta'uu irra ture garuu warri shanee tana bakka bu'ee Facebook irraa waa barreessuu fi waa haasa'u mee namoota akkamii ilaalaa keessa gabbu'aadha namoota akkamii arraba isaa ilaalaa yeroo dubbatan yeroo waa barreessan waan isaan maxxansan including miidiyaan isaan qaban illeen ONN dhaa fi Sabaa'oon mee waan isaan maxxansan ilaalaa waan Oromoodhaa tolaati moo waan Oromoodhaan tolle waan Oromoodhaa gaariidhaati moo waan Oromoodhaaf hamtuudhaati jaarme tokko madaaluu gu barbaadan akka madaala namni beekaan hayyuun namni waa yaadu nama arrabsu tasum hin arrabsu hayyuun haasawaan nama moo hayyuun dibbeetiidhaan simoo hayyuun tolaan simoo siitolee gaarii sitteeti akka uummattiin kanaan waajaa jettee qaanfattaa'u nama hayyuu garuu shaneen miseensonni isiin qabat wali qabat dabballeen isii wali qabat miseensonni shanii gumiidhaa gumii sabaa warri jedhaniin hundinuu ijoollee durriyyee namoota durriyyee ta'ammaa malee tabaruun beeyin warra kabajaa namaa hin qabne warra naamusa hin qabne warra sirna jaarmayaan beeyin warri miidiyaa gubbaa dalagu warri jaarmee keessa jaarmayaaf dubbatu warri waltajjiirratti dubbatu yoo akkana taate jara keenya ilaala kun walxiqqeessuudhaaf waan haasa'u miti yoo akkana taate jaarmayni namoota akkanaatiin jaarame fuuldura illee yoo ni gartee silaa humna qabaatee biyya qabatee biyya keessatti jeequmsa uuma malee daranuutu uummata Oromoodhaa balaa biraatiif saaxila malee qabsoo Oromoodhaatiif furmaata tahaa jee hin amanu akkam tokko qabsoo Oromoodhaatiif furmaata tahanii jee tasuma hin amanu kana gaa wanni uummanni Oromoodhaa arra isirratti baree walgahii isin yaamtan Oromoon hin dhuftu bakka silaa uummanni keenya heddumminaan jiraatu Ameerikaa keessaa karaa Minneapolis kana Minneapolis fi naannoo siidhaa namni keenya hedduudhaa jiraata daawit ibsaatii fi gareen isaa achi keessatti walgahii yaamanii nam diidnam soddomii dhufu maaliif kun ta'a hay jaarmee bilisummaa Oromoodhaatiif hin qabsaa wajjuu jaarmee maqaa bareedaa Oromoon jaalattu kana qabu Oromoon maaliif walgahii sarraa haftii silaa deebisaa arkachuudha qabdan isiniitu durriyyee isiniitu khashlabbeedha isiniitu jaarmee sirnan qabne warra isin wali qabattanii hoggana gootaniitu baalageedha naamusa kabajaa Oromummaadhaa sinin qaban dabballoonni keessan sirnan qaban miidiyaan keessan naamusa miidiyummaadhaa sinin eeggatu
kana wanni arra oromoo alaa fi biyya keessattis ummata oromoodhaatiif gale wanni ummanni oromoodhaa duuda isin galeef deeggarsa diinagdeedhaa isin irraa qabateef yaadallee isinii kennu isini qusateef guddaan takka baala gummaa keessan sirna dhabuu keessan khijiba keessan waan kana mallee if gartanii maaltu waatee maaltu badee maaltu nurraa hanqatee if gaafachuu dandeessan maaliif abdii firraa dhabdee jirtan eega waa tolchuu dadhabne waa balleessuun dadhabnu akkas fakkaatti dubbiin shaneedhaan maantan eega waa tolchuu dadhabne ummanni oromoodhaatis ducinaa dhaabbachuu dide nutis waa tolchuu dadhabne eega tolchuun hanqatte balleessuu hin dadhabnu fakkaatti wanni madheen gadda oromiyaa keessa seennee jirraa tarkaanfii fudhachaadhaa jirraa isin dubbattan suni abdii firraa dhabneeti eega waan tolchine waa balleessuu hin dadhabnu ummata oromoodhaa kana eega nu wajjin dhaabbanne ficcisiisuu hin dandeenyaadha akka diinni fixu tarkaanfii harra fudhatu hulaatti bannaadha maaliif isin keessan jirtan isin quban qabdan ummanni reject isin godhee jira ummanni isin dhaga'uudhaaf hin taa'u eesu ummanni isin dhaga'uudhaaf hin taa'u kanaafuu maal gootan eega waa tolchuun hanqatte waa balleessuu hin dadhabnu namni waa lamaan beekama tokko waan gaarii hojjetee waan gaarii dalagee waan gaarii dalaguudhaan beekama kun ammoo namni badiinis ni beekama badiidhaanis waa laaquunis ni beekama eega waa tolchinee beekamuu dadhabne waa balleessinee beekamuu hin dadhabnuudha amma wanni shaneen godhaadhaa jirtu exactly waa tolchinee beekamuun hanqatte waa balleessinee beekamuun hin dandeenyaadha kana gaa wanni oromiyaa keessa waraana hin jirra tarkaanfichi fudhanne kana goonee jirra san goonee jirra warra oromoodhaaf dalagu ni balaaleffattan oromotti khijiba himtan tarkaanfiin fudhanneettan mee deebi'aatiif laala bara informationaati bara waa dhokatanii miti akkamitti namni nama isarra waa beekutti khijiba bar yeroon kijibanii fi namatti kijibanii jira nama sirra waa beekutti hin kijibin ammas yeroo kanaa yeroo gartee kijibni hin dhokanne kanatti hin kijibin silaa waa beeytanii kijiballeen gosa qaba kijibni gosa gartee osoo nama miin xiqqollee shakkii nama keessa galchee laati dhiiroo jarri waa godhuun dhabuuti mee dhaabu wartee karmni jiru silaa kijiba akkasillee kijibdanii bareedaadha kijibni isin kijibdan kijibummaan isaa hoggus badirree baatu osoo xiqqollee tiyyaan kijiba kanaa ummata oromotti kijibaadha faayoo boruudha warreen ammana bilbiltanii biloog godhe yeroo hundi siraa kaasuun ta'a dhiifanaa godha dooguraanna bilbiltanii beekaa bilbiltanii warri guna naasura bilbiltan umrii guutuu siraa kaasuun hin taa'u maaliif namni hedduu jira Facebook gubbaa anaa wajjin saa yoo ta'u barbaadu namoota kanaan naqaa nama baalagee hunda firraa ni xaawa warra faayidaan qabne hunda ifirraa hin keessaa xaawaadhaa deema dhiifanaa godha bilbila isinin baasa bilbila isinin baasa block lama dammaasii waan takka wanniin dabalata dubbachuu barbaadu jaarmayni daawwat ibsaadhaa ummata oromoodhaatii wajjin hijaa seenee jira ummata oromoodhaatii wajjin hijaa hamtuu keessiira ummata oromoodhaarraa hijaan guddoon inni qabu maaliif da dura dhaabbatanii maaliif naqeeqanii maaliif nan deeggarini maaliif diinagdee naan kennini kaayyoon isaanii guddoon wayyaanee oromeerraa kaasu osoo hin taane silaa humnallee hirkatanii
سلا جباتني وياني أورمير راخاسو وسونتان أورمر راهجا خفلتشول قيستو ورين على خنا قيستو ورين مقالا من يابوليس خدك ايدي نقيد عن نقرقارين خجنان دابتين كون توكو توكون ساني سلايس أورميا ركو ننقته سلايس هم بيجي قبتني واني أورميا ركو را هنجرت توكو توكون هندي فنفا مفتا ررافو رافتا أورموني بيجي خيسا خوتان سدي موافر لفرت هونتا مني دادا أورميا خيسا كمان تمان دبل مورافتا بيجرا بكتشون أكسود دبلت ماليف إيرترا داتو بكبوي وياني إيرترا داتو وياني بكبوي أورمو داف جيجيرمني خرا همينياتي مالي خرا غاروناتي مت بلسمان أبجوتاتي أفت أمني أورمو دا خوان كانوا هوبتي هندنو أو فيديو إيرترا دا بك هندت دراد أبتشو رقب أو فيديو إيرترا دا غرغارو هنكب أو فيديو إيرترا دا أكما أو فيديو تيبل دراد أبنوتي أو فيديو إيرترا دا دراد أبتشو رقب because they will never change anything for Oromo kan shakir rabaya Oromo daf yoni gare gantu datu Oromo daf waji jiretri haddan ifin sobina maybe arras ni galu malchis suute snigalt gantun Oromo daf human jirtu garentun gare gantun gare qabso Oromo da gante akuma abadula fandergi ganani baraha Ertra khaysa Tigrem bojite qabde o pidio gote nutti gafiddatti Daud ibsafadas gantu Somalia khaysa Ertra wal qabde helicopter ingurte Tigray geys Ertra geyst ittifayda udaf dasir watak garagrum man qaban gantun baraha Ertra khaysa qabamte fi gantoni qabso khaysa baqate baraha Somalia khaysa qabame Ertra geysan garagarum ma takalle in qaban khana andur rakati yadur dur rakatin be khas khun arraf maybe nama gowa nama garte wa fageyse yanne nama ifdubas debe ifduras chik wa yanne dugato malchi samanta nuguni qabsawo ta khenya marre bi sey mal godani akas dawni mela la namot sandegar an nama to kuna ma ili qabu kullalte beyt fura khislalte beyt nama ili qabu namni isan kana bakbu ya so hundinu nama ili qam nama دري nama wafira lalum bey qabso Oromon goto barayu qabso gone diina khufifne diina firbasu damit qabso gone diina khufifne diina firbasu damit dargin ku khaysti qodu gudda daqam hayla silasen gafa ku Oromon qodu gudda daqamt alaga gubabbe gafa dargin bu qodu gudda daqam سلاموتهم ما قبضوا راف شرّا قد رقم شرّاسن نماول دور كوليده على قدر ربه أمو وياني كفو راف ديمت وياني كفو راف ديمت خنا أولو اللي ما خرجني خنا نروفو أولو الإيرتراداتي بكذا أولو الإيرترادات بودر جفيرا مسبال جزا ورانا إيرترادا كأوروميا سينيكم تاخاتي أوروميا خيس في غور كتيسن هم ننقمنو هنو الله خينيا بردي دم نغرغارني إساني وجين بيه قبني إساني وجين بيه بلشنا الله خينيا خبردي دم نغرغاري قبسو خينيا غرغارا تورن بيه خيستي الله خينيا خبجمو وراني ارتراخ قمتا خاتي أوروميا خيس في غور كتيسا مالبو هاي تجري في الرابافني تجري إيسا رفته لكي برخو ورا تجري تاني متي ورا بردي دم نغرغاري I remember 1992 أني يادا غافا مورت تغلاجني مورت هوغروني إيرترا في ديمي للالو هوغروني إيرترا دا مورا مكلا رفاني ورri خوني غرباتو كوجرا مغرسا بولي دا enyu jarri khuro enyu luti
هجوني خيسوما على روف جان نتفرنجي روحافتين مورق اللي موراج الراتي فرنجي فينولا وديما مالي فرنجي راي سنجل شيتي قلا بر فرنجي أمريكا راتو قلا جيتي قلا جني مورق اللي موراج الرا أونو رقاسة بحكوتي في وري إيرتراتو كمان قدون فني أفان تجرياسون هاي أشيك إيتو خنو مالي جين مگر سابولي تو كمل جراتو لين بيخو دول لين بيخوني خنو مالي إنن هاي بر من قدوتين وري إيرتراتي وري نجنو دبوس وديم وري نجنو خن وديم من قدوتين توري إيرتراتي جن من قدو وري إيرترادا قاس وراني إيرترادا من قدو ما دام مورق الشيتي دوبر رادو في مرسي ركي قد إيه أدل سما رمود آخباسي وراني إيرتراداتي وران إيرترات كان بيتولات أك إيرتران أو إلف بيجر رابافت بيتو تا أو إلف رويته بيجر رابافت تجرايمت إيرتران أو إلف بيجر راد رويته بافتتي درخته وربكته بيجر رابو خيسا جوجوا خون جوني دوغادا بيجر خيسا وريجم جيني دوغادا بيجر خيسا وريجم وريكا بروش أخرى شو وريجمان بيجر رامبان نديم فانا تشكاوم قوتا ما واسفاني وريجمان ورا خيسا بكته إيرتران بيجر خيسا رويته بافتتي ورا جوجوا خيسا بكته أسيمبا يتني درخته سوماليا دا ولك أبدي إيرترا جيفت جنتوتا داود بسافا ورد إيسي بيجرابه قوني قرو قوتن رقادا بيجرام بكن بيجوري كمان قبصو أورمو راتيف بان أورمون قبصو قدو في دي من قيس جرن إيسا بكن يتي أشوات دوبان إيسا ديسنا إيسا بكن إيسا درادين هاي وني بانيف قبصو أورمو تيمي ومنك قبصو قدو في باني هونو خان كيسا يرو إيسا كيسا بكن ناجنيتي خون أشمو وريقمي خون أشمو تيرم قرو قنتوني إيرترا أسين رويتي أدبل سما أورمو بافتتي كوتا روتي إيرترا نفور أشت سنينا كوتا أشت سنينا شي نفور أجاني إيرترا 98 ريتي ليكوبترين غورتي أكو أبا دولاتي في كوماد مستافا بوجم توتا gammoojjii Eertiraa keessa boojitee qabdee boodarra Oromoo gootee dhaaba Oromoodhaa gootee maqaa baaftee fi kaayyoo sagantaa barreessitee fi nutti gadiin dhufte kanatti jaraas fuutee nutti hin gadhufuudhaaf teessi bor tomorrow arra mootummaa wayyaanee daariixee jirti jiguudhaaf humaan hafne kana qeeroodhaa godhe kana ilmaan Oromoodhaa kabiyya keessaa qabsoo godhaa jiru godhaadhaa jira dhugaasiim mootummaan TPLF jigaadhaa jirti arraan tana hundiif qopheessaadhaa jira Oromoo irrattiif qopheessaa jira hundinuu Oromoon mootummaa Tigraay jiisiteeti ammaasii khabiraa dhufee nu qabachuudhaaf itti qophaa'aadhaa jira eenyu keessaan shanee keessaan Eertiraan shanee keessaan qophii xumurtee jirti Oromoo qabachuudhaaf maaliif amalli kanaa kun Oromoodhaaf baramee jira Oromoon duraan gaa uummata xiqqoo barnoota irraa achi nu qabanii واحد دودان ردون كي نماسي مقالة دامتي باديارة جرانا وندون نونقلي دمقنا سنقمنو قافة قابسوك أوي بربادن ردو دا في قوتي بلاخي نوليك أبني قيساني موتو ماندنو ديك آليانو نو چبسي أدوانو تموي مال جنيمتي سنتو غابر نماتو موي قافة وريقما أورمو دا بربادن قافة موتو مادا قرو قد آمران رفانيتي إيرتران قبضشوداف قبويته جرت ما سيمبل إيرتران شني خيسان رفته ويانين بوتو قادمان كيني خطي آنو چفيرا مسمال جنانجا قادمان كيني خطي آنو إيرتران شكين قولنا خون أماراتي أمارينس قادمان خينياتي أماري دوران نفورين ويخي أماري قبضشون تاو براديما أماري سلاورمون جراني قبضشون تاو by any means قرو إيرتران شكي تكلين قبضو أكا قبضشو راتيسوس ماليف أمدي دووني داود إبستافا قبضي راشنا خنتيفي بجلا قبضي تيسونيف خنافي بويا خن they are waiting for this day قافو من نروم بيجي خيسا فنشلي موتومات هدي سيدا داريكي كابو راخات بويا خن إيغاد أجران
بورو إرتراكم تعالى أوروميا خيس بالين هررين ولا جان سنتي أفان تجريدا ها سوادا لال حكومة خينيا مال جي مال ونكنا إيشارو فنوجي هاي خمبر ورق أبسو خينيا غرغارا توري بردي دم تابيتش خنا غرغارا توراني بردي دم أبسو تيني أتوبني أسينغاني خن أمة خينيا جن تجرين تون تجريتين يا متي تون تجريتين يا تجري روموراتي قنا الرواني لابسين دين قد باتي زوني كبتي تركان في فرني مخينا لما قمني مال قوني الراس بر وادوني الران تراس بر وادوني جراني الراس وقبني جران مخينا لما قمني الران تن today ويا فرسدي كوروندي مالي خرابنا جرا إيرترا أف خرابنا داجر إيرترا أتو ولا بريتشود أف كنقول داجر دو غرانجرو برانو واكنه this the truth maybe the go nulfat maybe when انا سخون نمد دور افغلون التلفاتو ملتيس غرو غانجر تخنا يوجران لبور اركو جراو يوجران لبور ان اركو جراو برسو اولين بودله وران ارترادا كاوروميا سين ودافتاو اركو دافتر غاسن چفين فايدا كونانجا چفين مراتن انجا يوني وراني إيرترادا ويانين خفو داف ديمت كان وني كيرون أرومودا بيجيسا أكا غاري تفكو بيسو رقبت أكا غاري تفكو بيسو رقبت كان بودا دينه برا خيسو ميسو اندن دين قبرو ما نورد إيرته قبرو ما تنقباب سو رقم قبسون غون هندنو قبسو أرومو ملكيسو تو قبد بلي قبسو اتخساري بودر رماسي شينا قبا فنيان نتوهن قبدو غافا درجين كفيبر 92 شارتر راغبانو اوروم بر هنگمان تنا شينا بر كوف نيا چايرتي هاگم ما بر شينا قبنا هاگم مان تنا وسونما امتا رفوخات 92 فا وني ايغا تور 93 اول ديبني قبنا ديادا تور 93 94 اول ديبنا تكاب دي مرن دواسيما 94 95 في اول بانا وسوج النوتي تجري نورت همنتها هم نورادا ديبدي ومجرا هنداو أمة أورومودا فان كبدي بيخيسا تلقوتي بافتي أورومون فراو أبدي متاها كبت الراس النوتي في دورك فينيشينج راتي دوال أما موتما وياني دا ديمو داف فينيشينج رجرا قولي رامايتنا رويني قلتشورا قبنا بيرا خوشيسون قبنو خناف كيرون دلقو قبت أما فينيشينج رجر ليغوري كني برا دابچا جرا يو ليغوري تنا رويني بيرا خوشيفني إيرتران نقود أفتا أكيسا إني تنا دبون قبن تماتنا تمدروا دبني غافا يدسلاسي دبني جرا غافا درقي دبني جرا تتقريتن دبون قبنو جباني نقود قبن كان وني جري إفكو بيسا جروف أما وني هقو أسرع دبن او أفيرا مسي هاسي او أكم تانا إيسا سيني جانير قدان تكا أكا إيتين كنين سلام مساني برترفنا إيتين قبتاني إيرتران أو جندلقو خان أورومون إسانين بيتو أكا إيرتران بيجي قبسي سود أف كوك بيجران أورومون قوان قبدو أكرمان ديماني قلمقا وداف ديمان no دونيت وبنا ملي خنبود شراء أورومو رديم أصولا اللي قررو هنش ألف مالف قبسو أورومو داتناتو قبسو مكت ألف تيمت قبسون أورومو دا قبسو ديني اتغنك أمادا نمني خيني أولة تدبي أسجي سيبي كردا أكنو متفيقا سنجين أكما داود بسافان إرترا دا هاسون كرغرتي تركان في فدن أخرجوا ديمنا قبسون أورومو دا خرا سنجين ديني كغلانا يا تجيسه لبون كقالي ميكانتم تباته أشي خيساك أودا قمنا يون رجاجر تخان أرندو بني أكمل إيمان أنجلي رف we have to speak out challenging في هادفو وان في هنانجني
I will never stop. Dhugaa dubbachuu irraa if duuban deeban. Waan fedhan haa jedhani. Dhaadannoo fedhan haa fidani. Let them come to me. Waan dhugaa kana dubbachuun hin dhiisu. Maaliif dhugaa Oromoodhaati. Dhugaa qabsoodhaati. Seenaa warra dabree santu nu gaafata. Kanaaf dubbachuu qabna yeroo hundaa'u. Akkasitti wadda. Qabsoo keessa zigaal hin jiru. Yaaboo abuluu keenyaa keessa jiraati. Abulufaan natti aaraa akkam jeetiin dubbadhaa. No. Abuluu kee tokko yaaboo natti aaraa inni bar miseensa shanee gumii ta'ee jiraati. Hogganaati akkam jeetiin dubbadhaa. That's not me. Anaa miti sun kakkas jiru. An yeroo hunda wanni na duraa mul'ata. Gara keenya guun dubbadhu. Warra jiru kanaa miti, warra jiru kijibaa kanaa miti. An warra qabsoo tanaaf dabre santu na duraa mul'ata. Warra awwaalcha dhabee lafeen isaanii gammoojjii keessaa addaattu na duraa mul'ata. Kaayyoon isaanii maal ture? Maaliif dabranii? Kaayyoon isaanii sun mayxe moo? Qaceeltee deemaa jirti? Ana achiin laala malee asin laalu. Anaaf warri Eertiraadhaa hojii kun anaaf waa takkalleedhaa miti. Gantoota. Ta duraatii namnummaan hoggannummaan guddaan kunu hogganoonni kasaa biyya keessa wareegame. Inni maa baqatee bee? Maa baqatanii ban? Hoggantoonni kasaanii biyya keessa wareegamanii isaan maaliif baqatanii ban? Warri isaanii gadii biyya keessa wareegame. Warri isaanii oli amma buruusofaan isaanii ol ture. Nadhiinfaan isaanii ol ture. Isaanuu chi wareegamanii isaan maaliif biraa baqatanii ban? Maan hidhamin? Maan ajjeefamin? Ada dirree kijiba irratti ol garree dirree kijiba irraa ammaan tana hundinuu kijiba. Hundinuu goota ammaan tana. Dirree gootummaa irraa baqataniiti ala kanaa hundinuu goota keenya maqaan dhawinaa maqaa kabajaatii waama maal maqaa kabajaa kamii yaamta baqatee bee? Jaallan isaa ibdi dura dhiiseeti biraa dheessee bee maqaa kabajaadhaa kamii yaamta? Maqaa kabajaa qaba. Eessaa fuudha? Hai. Warri maqaa kabajaadhaa qabu barabaraan kabajamee jiraatu warra Oromiyaadhaaf dikee ta'eef sana. Irraan dheessu jee kaayyoon beefirraa duubatti hin deebi'u jee warra Oromiyaadhaaf dikee ta'eef santu kabajaa qabana biratti. Warra dheessee bee miti. Warra jaala isaa ibduru dhiisee tiyyaan nabaasii dheessee bee miti. No. Arra warra baqatee baqa keessatti goota kiyya. Yaa goota kiyya. Yaa leenca kiyya. Si malee enjir Oromoodhaaf. Si malee kajiru dhumee jira. Warri si oli ati baqattee biraa deemtee amma kijibde amma gantuu diinaaf dalagaadhaa diina biraan maas Oromoorra kaahuudhaaf. Kanaaf yeroo hin qabnu akkasiin jedhaa. Aroon hin dubbadheef kalee kutaa lama faayetti akka dhiifama gaafatan gaafadheen ture asbanii dhiifama gaafanne kana booda asbanii jaanuu jechuu baatanuu sagantaan kiyya itti fuudhaaf ta'a. Paartii 3 dhaan tana paartii 4 itti fuudhaaf ta'a. Dabbalummaa wajji daleennaaf shijaa abdii kaabiraan qabdu bee deebi'e. Amma namaan afeera. Warra mee shaneen kottaa. Mee warri naan mormu warri yaadni kee kun sirriidhaa miti caffeeraa miti ati gantuudhaa ati hattuudhaa naan jubee kottaa isin afeera. Let me invite you. Yaa caffee ati gantuudhaa silkii tiyaas naa bilbilaa. 402-999-1150. Isin naqa warra nama biraatii miti warri na deeggaru bilbilinaa. Warri nan deeggar. Warri gantuu naan jettan. Warri gantuu naan jiru. Okay. Hi, Demina. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Welcome. Jirra jirtu akkam jirtanii hordoftoota caffeeraa misin jaari moo akkamin jaandu? Akkasuma jira akkasuma sila miidiyaa kiyya. Miidiyaa keetiifiti. Yaa. Hordoftootni caffeeraa mis baga nagaan jiraattanii yaada ati dubbatte kanaa fi kan dhiyoon tana dubbattee fi mee waan amma deemaa jiru irraa waa xiqqoo takka dubbaddaa.
ميديا هي خنا رت فيدا ميجا تورجا أنيس نما مسكينة ميديا متاخ يان كابو إنه مقاعد هيري سينغاف إنه هيري نوخنا وري ميديا كعقد دمكون أبشر غاري أنا فات يادر ولي قالوا لك أمنا يادر ولي قال لي لك أمنا سلا دبي تنامن هون جاكا اتهيكتو كبا أكا تجوك أبا واي أما ديما جل ولا ما تديمو تري إيه خنا مورا أبصو بالسما أورمو تجت تنبي على خيسة جبتنا خيسة ولا ما ديما جرا توكو أيرون توني أدب بالسما أورمو تنجارم تورجو لما فا لولا أمر إيه خنا مويالة تيجيفهم لولا مويالة تيجيفهم مخان سينا دبرت خيسة ودي بتاني لالتن يرو مراو مارت خيس يرو غيان غوتاتا أبريل كون جه يرو مراو نخون نجراجة تورا هندقة مينا تكشو وان سنجلا والروتنا تفكاد الرئوسو ميديان هم بلتين دي سيتي durgada.com bilisumma.com gubarrati يرو تانا يرو هدو مارتي رأي قالي حاجة أبريل كانتي وراني بلسمة أورومودا وراني بلسمة أورومو تركاي فلاتي ونو يخوني توري تور بعديتي ونو يخوني وان أما تهمتي وراني بلسمة أورومو مو تركان في فلاتوني منابع خينيا أبجو تينيا فدي تينيا دينا أورومودا ريفاتشيسون فدي تينيا ونخون يو خطاو تاتي قمتشو المان ورموتي خانا نمني يسرتي بيخودن دوتو رجلات إمو بكانت قطسي وجي ولنقل لتكاجرات عفوا ما لنتي بسجل تسي استورا ويتو كونتي غرقل جتبر بكنا بكرت ولنقل أن جرخنا دابا أن جامله جرخنا دينا جون جرخوني ورا فيجنيار كابده ورا وان قبساو ولاله جئتي العالمله أمتها خنا دينا أمنو خوني قرتي أكويانيتي جيجر يخنا تقوني سانيتي قرمة الفاتي أبدي وان جو فجر أبدي وين سقافت مرمي أيه مرة كونكم وين سقافت دا أولين إرتي دينا جو جرخون أمت دي دمجوتي جرا 1998 نوفمبر كيسا إرترا ولك أبدي لكوكترين بورتي إرترا جيستي أمت دي دمن كنا ورانا لينجسان أجراني أوه بوجي أجران سابوه دقيفتا كوخيتي أما أوينين دقيفتا يوغو يراك أوه تكبوجنو أمد دي دم كيسا قويا ميك أجرا مخينا دقو بنيتي مخينا أنقو بن أمد دي دم كيسا مخينا ميك أقو بن قرلو ميك أبوجن دقيسا تكا جرخوني سابوه دان قبسو أرمو دان إيسانين بيخن مي جرخون أمد دي دمان أچتا أنكنا يو دوغان رياليتي يرتورتي يو لالي قبسو أورومودا نافسو جارمي أورومودا فجاسو هوغنوتا فجاسو ملي بوان إسان قبسو أورومودا تيبوسا ننجرتو إيرتران أمدي دمالي قبتي تيسين مناين غرغاو دمدي لا شافيرا ميسي جتشوت الدين جو خنا قد جبسني لالو تونا مرة جرات دينا خنا واهون تفيدا موندن دينيو أبلو دينا وخاولين جنو تاتي إسان اللي أشافيرا مس دينا يوخان أبدي أهم كون دينا يوخان أبلون كون دينا يوخان جنو تاتي دينا وان جنو خنا بكر أورجينا دينو ما نكرامتي أني أكن التأمنوتي جروخني برد إيراتي جراتون إساني إن حالوني همان كيست جراتون إساني إبدل ركينا كأبان كنا فرمات اتخنو در أبو إساني تين أرجمله ركني مالي ركني إيرتران إسنين غرغارا قبسو إنوتين وران إسنين في اللينجسا ميشا ورانا إسنين غرغارا خوتا يتيامتي هاي مالي إنغرغارين أكنا قولي غايو دينو ما تموغاسو بربادي إريتريان دين أوروموتي ديناجي إسانيس يوغر تيغا واهلن دين أوروموتي كجتو تاتي مالي إسان نوان سنين أمو أن دينان جوجة چولا أوبيديون مالي أوبيديون أكد آبتي أب أوروموتي مود أب تيبلف أوبيديون ميشا دينا ميشا ويانتي ميشا جولة تغراي
warra olaantummaa Tigraay eeguudhaaf jaarame. Yes. Garuu isaan kun Oromoodha miti. Abbaa Duulaa Jalaa baasu jirra. Meeshaa Tigraay ta'uu isii. Abbaa Duulaa dhiigaan Oromoodha miti. Kumaa Dammeessaa faan. Waan kana ragaan qabu dur sagalee irraa kan dhageetti minaasi wal dorgoggis jaay nutti himanii sagalee irraa. San sun ololaadhis dhiigaan Oromoo. Okay, ayyee. Isaan hundinuu dhiigaan Oromoodha. Afaan Oromoo dubbatanii Oromoodha. Okay. Garuu gammoojjii Eertiraadhaa keessaa boojaniiti guyyaa hamaadhaaf nuutan janii kaayanii gaafa guyyaan hamaan sun geenyaan Oromiyaa seenuudhaaf dhaaba Oromoo tokkoon nu barbaachisanii maqaa walitti qabanii kaayyoo sagantaa barreessanii fi hoogganatti godhanii Oromoodhaan qabatanii amma 27 bitaadhaa jiran. Yes. Jarri OLF keessaa bahee ganee qabsaa'ota biraa wareega biraan dhiyeessee ba'e Daawud Ibsaa faan isaanii baqa deemu isaanii isaan biizitiidhaaf Soomaaliyaan dhayne daawwiidhaaf hin dhayne yookaan qabsoo godhuuf hin dhayne. Wayyaanee Tigreen ariiteeti Tigree baqatanii Soomaaliyaa seenanii akkasimi. Laaccaffee bakka kanatti. Dhaabbiin fida. Tigree baqataniiti Soomaaliyaa dhaqanii yes or no? Yes. Akkas. Dhugaa. Gaafa Buruusa faan biraa wareegamu, gaafa Nadhiin faan biraa qabamu, gaafa guutama hawaas faan biraa wareegaman, gaafa ijoolleen sooleedhaa biraa dhumtu, isaan kun warra du'a baqatee Tigreen ariitee Soomaaliyaa seenu. Soomaaliyaa keessaa waan maqaa bilisummaa Oromoodhaa kan itti boggaaftee Eertiraan baqattoota wali qabdee Eertiraa geessite. Yes? Kan hin deeggaru dhugaa miti. Okay, akkamiin dhaqa Soomaaliyaa? Akkitti Soomaaliyaa dhaqanii. Reefu waggaa dubbatullee si dhageetiin jira dhuma bara 1998 jettee addi bilisummaa Oromoo bara 1998 Maqdishoodha jira. Haga bara 1999tti haga bara 2000tti naannoo Maqdishoo turanii. Jaarmaya adda bilisummaa obsigaa jaarmaa adda bilisummaa Oromoo qofaa miti kan Eertiraa dhaqee Waaqoo guutuu Jaljaarraa Abbaa Gadaa jaarmoonni Oromoodha haga ibsoo gahutti achitti wal gahanii turanii jechuudha. Faayidaa dantaa keenyaatiif. Warreen aqlii qaban kan akka Jaarraa Abbaa Gadaa kan akka Waaqoo guutuudha Isaayyaasiin kun nama nu baasuu miti ammallee dhara dubbataa hin qulqullooyne qabsoo teenyaaf faayidaa hin qabu jaaniititi bakka irraa dhufanitti deebi'anii jechuudha. Clear. Achi dhaquun isaanii adda bilisummaa Oromoo qofa osoo hin ta'in jaarmoota siyaasaa Oromoo hundaatutu bakka sanitti walitti qabame. Ragaa waan kanaa agoobarri achitti ijaarame. Akkanuma kanaa miti. Agoobarri achitti ijaarame kan jaarraa fi Waaqoo guutuutiin hoogganamanii jechuudha. Isa san haaluun namarra hin jiraatu. Achitti hafuun isaanii abshaalummaa dhabuu isaaniiti. Qarooma dhabuu isaaniiti. Maaliif Jaarraa Abbaa Gadaa akkana jeen. Gantummaadha malee qarooma dhabuudhaa miti. Gantummaa isaaniiti. Okay. Waan kanarratti kun yaada kan kee ta'uu danda'a. An yaada kiyyatti gantuudhaa yookaan diinaa jeen kaa'u jaarmayni kun jaarmaa laafaadha, jaarmaa dadhabaadha, jaarmaa miseensa cimaa horachuu hin dandahini, jaarmaa hoogganoota ciccimaa dhabe, jaarmaa miseensa ciccimaa of keessaa dhabe, jaarmaa viizhinni harkaa bade jeetiin ilaala malee guututti hin diinomsu. Maaliif hin diinomsine warra isaan hoogganan santu bilisummaa qulqulluudhaaf jalatti hiriiree maqaa waraana bilisummaa Oromootiin isaan jala jiraa jechuudha. Afaan guutuudhaan diina jechuun nama dhibdi. Inuma hin ta'ullee maaliif warra lubbuu isaaniitirraa ka'ee bilisummaa sabaatiif jecha ijoolleen xixiqqoon lafaa kaatee bakka san teessee Oromiyaa bilisoomsina jettuutu jara kana jala jiraa jechuudha. Diinomsuun ni ulfaatti. Kana dhugaatti irra walii galuun barbaachisaadha. Waan kana seksis godhuu danda'anii hin dandayan. Maaliif reefuun jecha tokko jette osuma dubbii biraa jettu namni hoogganni isaa biyya keessa jiru baqatee biyyaan baa jiru Oromiyaa keessa waraana odoo 1000 Oromoo guutullee hidhachiisee faayidaa fiduu hin danda'u. Kun shakkii takka illee hin qabaatu. Hoogganni kan lolee lolchiisu, hoogganni kan booyee boochisu, hoogganni kan bifa waraanaa qabu, hoogganni kan bifa rakkataa qabu. Hoogganni akka Daawud Ibsaa kan makiinaa naa ol qabu.
خوارديانا أولقب خجريننا أولقب خان تجاجلتنا أولقب أبصو بلسما أورمورا هوغانو هندندو باك خانا جيت يجول وغاين تو كستيمون نمر جرات اوكي لا وني نتيجة إرجان آمنا جبن آمني وداجا جبل داوود إبسا جبنه هوغانو تجبنه ورانا بلسما أورمورا خان أتشي سن جتشوت الراق وساتشون هدو مغاري مالك جنان جرسون أوف بيخانيتي مخان بكسان لكن دبلوما إسانيتيني متجباتني خان بكسان جيسن جولي بقاتي خرادم يمن الرادم جيبوتي الرادم توتو يود بيانا مرة كتشورا سبخين يفدون يشوف أشي وليك أبا مني جتشول جولي سبخين لا دام نخوني أبشالوم مادان هنجار دام نخوني أروما يوخان دبلوما تيماك أباته جولي سوالي تنكم جولين ركور راتشي وليك أبامت بلسوما بربادا بچنايت خناف هوغا دين جنو جولي سن تجلا جراجي جتشول جرا أقامة ما خيسة جرو ركو خيسة جرو جنين لا لا جتشول إسرع دو ولي هاقلو ولي قال مو قال ورانا سني بينا جنين جتشول أوكي جرا بوينتين سيبل بلايفين دي بيقرو هوغاني آباو لين إينيا خنا كيرون آباو توتو جاري كيرو آباو تو هوغانا رغان كينيا لين چوباتي تي وان جو توكو إينيا خنا خاساني لين چوباتي خوني هوغانا خيال ليدا نمني بيتاني صاحب خياسي I think نمني وري لچو خنشاني جبوس أكملتي سفهمه خنشاني تيسي لين چوباتي أكملت فهمه خلشني جبو وان كان أباو جاري تشوكفا خيسا فهم خن ورشني دا مو رغنو بيجا مالي في مكا أباو دامري أباو هوغا جان كان خن قبري جرو خا الدنيا غبا جرو خن كالي غوتا خليسا هوغنا خليسا هوغنا حقا هندنو أدبل سما أورموتي أدبل سما أورمو كيرو قفنجار أمة أورمو بل سما دا هيرسي جار مالي في كيرون أجايب التاتي مال جتون دا غربانكم مال جي باركم لما في شانكيستي ادي بلسما اورومو كايروتن يونيفرسيتي خيستي ججارو ايغلتي تورتي غرو ونتون اسي هركباتي امه اورومو تاتي جرتي كان دغيفنيسان كيسا فدتان جتون اكنا جتون اباوت امو هوغنا جتودا متي هوغني أدب لسما أورمو خام جروخني كيرو بيجو توغنو ريسيتي ورانا أسمرا جرو هوغنو هندندل ورانا أسمرا جرو خايسا بلا جرو شومو نياتيسي أوباسون دندو قبهي قليج أججون دندو ورانا أدب لسما أورمو خلعتي جرو إريترياتو أجاج شاكي تكمل يخوني نمني ورانا بلسما أورومو لا أجاجون دندنية فقوتا إيه دارو لبوتي دردر دارو لبوتين أجاجاي تندندو فقوتا إيه غارة ملتاتين دردر غارة ملتا أجاجاي تندندو مالي برتايج ها إرترا مالي في جدوا يوني يود أبني كن داو بلسا أورومو داف كابسا وداو يفدندي كابسا تي مالي في ورانا سا إرترايج إرتيان لا جراتشو أباودا تيغرين دنتار راقبتي جراتشو أباودا إلكتريان دنتار رقم إسال لتشو دنتار رقمان Thank you أباو جباتي أفتاتي إسال لتشو تو أرقم بربادن أباو لا فتي مقعلان جرتو ويان نسني بربادي شابيان نسني بربادي مال جتشو أكرر يتشون ويان يو عدي بلسما أورمودا متان بدي سبب اتنما هيتون قبدو سبب اتنما جيفتون قبدو دلدلا أورمو قبيني ساكتي سامتون قبدو بيخا أورومودا سبب التنهيتون قبضو برتا أورومودا سبب هيتون هين قبضو يجون خليتون أمني داود إفسادا عشان قلتي تقرأي في إيرتا اتفاق داون جتون شك أباو أكا أما جوتو عشان قلتي إسالة جوتو ميشا دين لمانيتي جراتون أباو أكا أما جوتو تقرأي شابي آفيس فايدة قبضي يجون مالك شابي آم مال قوتي yoo isin dubbii gootan abaawwan hidhachiisee naqaa jette achi teessee sodaachisa hokko ammaaf laal yoo nama jabaa taate diinni furaa si eega yoo nama laafaa taate diinni meeshaa godhatee siin ta'a shakkii akka malee qabu dubbiin jirtu tana jechuudha jaarmeenii lechuu
Shaabiyaa fi Eritreelleen abaa'oo akkuma tokko ilaalanii jechuudha. Kana jechuun afaan biraatiin bara afaan hin dubbadeen. Kana jechuun akkuma OPDO ijoolleen Tigraay jaalattetti dhaabni Daawud Ibsaatis OPDO. Afaan adabaatiin dubbadhu gaa. Bar dubbiin akka afaan adabaatiin dubbatte afaan siyaasaatiin himta malee dirree gabbaafteetuma gartee ulee guddoo tana irra keessee yoo diina waliin jechaa deemne wal balleessu wal geessina. Hayye walii galma. Akkitti immoo akkitti jiranii amalli isaaniitutu dalagaa isaanii kana jechuudha. Exactly. Gara biraatiin waa'ee amma mooyyaaletti deemutti jiru kana hedduutti shororkaa jarri kun amma atteeshina barbaada. Atteeshina isaan barbaadan waa lamaan keessaa yeroon tuni samaraatu isin bira dhufutti jira. Kun tokkoffaadha yeroo walga'iin kora xiqqaadha dhufutti jira. Kora xiqqaa baatii sadii uf dura dalagaa jechuun waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhate viidiyoo amata dabre dhaqanii maran hunda suutaan baasan akka haaraatti. Viidiyoo naman laan amma siifin hima gurbaa wallisu kuni mana hidhaa jira. Gurbaan wallisu kuni firakiyya. Asladdiin kuni ijoollee ganda kiyyaati firakiyya ni gane jaanii dhiyoon tana Eritreettiidhaan nin beekaan. Hoggulama hidhan gurbaa kana. Hoggulama. Ijoolleen daaroo lobootaas keessa jirtu hundi isaanii ni beekan mucaa kana. Hoggulama hidhan. Mucaa hawwisoo dhaabaa kana? Mucaa hawwisoo dhaabaa kamataa shurrubbee akka wallisu akka deemaniin kana jechuudha. Inni hundaa jira. Viidiyoo isaa ammoo akka amma nama jirutti deemaniin immoo inni hidhaa jira. Maaliif hidhan? Mucaan kun ijoollee obboleessi isaatti qabsoo tana irratti wareegamee faamiliin isaa faamilii qabsooti. Nama loluu jaalatu. Lolaaf dhaqe. Mucaa sagalee qabdaa jaanii hawwisoo jaanii maayikiroofoon achi gubbaa kaanii yoo fuula isaa laalte bishaan yoo irra naqxe bishaan irra ta'a. Hawwisoo ta'ee gaaraan jiru. Bosona Oromiyaa keessa fiigaan jiru. Lolee lolchiisaan jiru. Nyaatee garaan qabu ammoo fayyaan qabu. Yoo fuula isaa kana bishaan gubbarra naqxe fuulli isaa kuni bishaan ba'atuu danda'a. Burcuqqoo fakkaata mucaan sun yoo laalte. Isa qofaa bigaa irra hedduun ijoolleedhaa jechuu barbaadeeti. Hundi kasee. Mucaan sun yeroo hedduu gaafii deemnee haaloo lujuu kaasaa isaa fi caalaa bultumee falleen gaafii akkasii kaasaa turanii ijoollee kutattuudha ijoollee jajjabduudha yeroo ammaa tana ammoo akka nama ganetti daangaa Eritreerraa qabnee jaanii mana hidhaa jira shakkii takka malee an akka inni hidhaa jiru nan beeka nama isa biraa dhufeetu amma kaayiroo dhiyoon tana wal agarre nama amma isa biraa dhufe ka wajjii achi isa biraa dhufe qabamee mana hidhaa jiraa naan jedhe. Anyway, video nama isaan fidan kuni namoota haarawaa biyya alaatii dhufe jechuun nama amma dhufe kana videoon kun ashoroo keessu wayyaane namoo waan amma isin godhu jirtu kan feeti. Maaliif feeti? Tarkaanfii fudhannoo godhate ragaa takka illee hin barbaachisu ijoollee irratti tarkaanfii fudhachuudha. Ammoo waa takka hin dogongorina. Abaawoon tarkaanfii fudhattus fudhachuu baatus maqaan ajjechaadha maqaa abaawoti. Dhengadda Baqqalaa Garbaafaa kana himan kun isin yaagadu. Feenu dubbanna, feenu dhiisna. Feenu teenya, feenu lol. Maqaan nuti ittiin duunu maqaa adda bilisummaa Oromooti. Maqaa kanaan maqaa abaa'ootiin nu fixanii jettanii yaadina. Maqaan Oromoon ittiin duutu haga bilisummaa argannutti maqaan mana hidhaa ittiin dhaynu maqaa adda bilisummaa Oromooti. Sun beekamaadha. Kanaafi nama keenya ficcisiisuuf deemtii jettanii yaadina. Wayyaaneen akka ilmoo baatii takkaa jaartiin tantee ilmoo baatii lamaa gara beeytawa isii beekaa beeke. Wayyaaneen adda bilisummaa Oromoo akka ilmoo baatii lamaatti garatti isii beeyti. Namni adda bilisummaa Oromoo wayyaanee caalaa beekun jiru. Sababni maali? Maaliif sababni? Diina kan kenni beeyta. Nama si balleessuu deemu caalatti beeyta. Wanni wayyaaneen adda bilisummaa Oromoodhaa sirriitti beeytuuf diina. Nu caalaa beeyti. Ni jiran jiranii garamirraa gad dhufanii eessarraa gad dhufanii ni beeyti. Wayin isiniin miidiyaa keetirraa wayyaanee waan fayyadamtu qabdi. Sabaa irraa waan fayyadamtu qabdi. OMN irraa waan fayyadamtu qabdi. ONN irraa waan fayyadamtu qabdi. Waan jibbitu isiniif fakkaataami guyyarraa way keessaa guurti isin faayidaa irraa harkatti jechuudha. Faayidaa irraa harkatti.
kanaaf keessattuu miidiyaa agartee akka amma agartee waboon keenya tarkaanfii fudhatee ganda kana tarkaanfii fudhatee maal akkana fudhatee jiru kuni seera miidiyaa cabsa. Namni kuni dhugaa yoo hin dubbanne miidiyaan suni fudhatama dhabaa dhufaa jechuudha. Anna rifachiisan heegareen isaanii garamitti akka deemtu natti mul'ata. Garuu ammallee hin dabarre yerooni wanni isinii dhaabnu koottaa salaata hidhadhaa. Dhaloonni manguddoon dhalootaan dhaalamti. Aktivistoota keenya kan har'a gadi bahanii dalagaa boonsaa qawwee takka maletti diina rifachiisaa jiran, hirriba kutaa jiran, torbaanitti walgayii goosisan, guyyatti paarlamaa keessa teessisan, paarlamaa keessatti nama itti ijaaranii quba itti baasisan, warra mana diinaa shororkeessaa jiru kana mooyyaaleen shororkeessinaa finfinnee shororkeessaa koottaa aktivistoota joorfaa wajjin dalagaa. Qawween ta joohartu irra hamtu taati deemtuun ganda galaafatti, ilma galaafatti, fira galaafatti. Ta joohartuun hoo achuma itti dhooti jechuudha. Akka Hayilemaariyaam Dassaalany rizaayin godhu kan biyyaa maallaqa isaa akka baafatu akka godhu dalagaan joorfaa dalagaa laatu isinitti fakkaatin. Qabsoo nama aaqilaa, qabsoo nama waa hubatee kan sagalee takkittiidhaan waa kuma balleessuu danda'u. Rasaasni tokko lubbuu nama takkaaf balleessa. Jechi tokko ammoo lubbuu kumaatamootaaf balleessaa jechuudha. Kanaaf galgala amma hoggala fa'aan Joowar hirribni isaanii amma kan maal? Joowar rabbii miti ilma namaati. Rabbi carraa isin yaa kanu namni yoo carraa qabaate gaariidha. Namni dalagaa dalagu keessatti nasiiba yoo qabaate gaariidha. Kanaaf gurbaa kana wajjin kottaa dalagaa isin fuuti Oromiyaan balloodha. Qabsooytanii qabsoon Joowar godhaa jiru tanuma kaleessa eegalle malee haarayaa miti. Mee wis gaafadha. Qabsoon aktivistoonni keenya kuni godhaa jiran qabsoo haarayaa miti. Itti fufa qabsoo bilisummaa Oromoo kan ilmaan Oromoodha wareegama qaqqaalii itti kafalan Jooharfaan fuudhanii deemuu jiran malee qabsoo haaraa miti. Abdi mee wis gaafadha. Aktivistoota Oromoodhaa ammaan tana ala kana aktiivili uummata Oromoodhaatiif dalagaadhaa jiru. Qabsoo Oromoodhaa istiraatejii baasee waa qopheessaa jiru kana jaarmeenni Daawud Ibsaadhaa kun ni balaaleffata. Aktivistoota Oromoodhaa kan shaniin balaaleffattu keessaa tokko Boruu Barraaqaadhaa dubbata jaarmee kanaatti ture. Spokesperson of shani. Yeroo gabaabduu dura anaatii waliin beeynaa dubbataa dhaaba kanaatti ture. Arra dabballoonni shaniidhaa ijoollee waa takka halkanii guyyaa addaan hin beekne gabbaateeti gantuudhaa Boruu Barraaqaadhaa gantuudhaa nama kanaatii janii olola oofaadhaa jiran. Maali rakkoon dhaabni Daawud Ibsaadhaa aktivistoota Oromoodhaatii fi uummata Oromoodhaatii wajjin qabu? Maaliif balaaleffatan? Maal balleessa? Maal yakka? Laal dhaabni amma bakka jabdu nageessaa jirta. Laal jaarmeenni amma shaniidhaan hoogganamu kuni ihaappaadhaan tokko. Murni ihappaa kuni amaarotiin tuni maali taamaan bayyanaa afaan jaalatanii bara. Arguma isaanii jibbanii beekatu. Hoggaa ihappaa taate teessee nyam jetta beekaan fedhe yoo dhufesi si aarsa. Maaliif qabsoon nama beekaadhaa wallaalaa dhabamsiifti. Rakkoon jarri kuni jara kana itti jibbu diinummaa qabaatanii qofaafi miti. Wanni mataa isaaniitti himan waan nuti kaleessa eegalleessan jarri kun maqaa itti argata hagana qofa laalan. Mataan isaanii waan nuti amata dheeraa itti dadhabne isaan karaa gabaabaadhaan irra gahuu barbaadanii qofa laalan. Garuu sirrii miti. Ihaappaan wanni ilaa arraa itti baduu dadhabdee qabsoo amaaraa itti milkeessuu dadhabdee qabsoo sabootaa itti milkeessuu dadhabdee haga arraa Jarmanii fi Austraaliyaa fi Ameerikaa keessa buna ta'anii ihaapparraa haasawan. Guyyaa arraa aduu arraa taaksii diraayivoonni Niiyoorkii jiru akka jirutti ihaappoota yoo teessee haasoytee siyaasaa Itoophiyaan amma keessa jirtu amata 27 irraa quban qaban. Ummanni Itoophiyaa maal fakkaataa hin beekan. Yaada dargiidhaan falmuu turan qofa of keessaa qaban. Maali akka isaanitti akka dargi biyya bulchinaa waan dalayne kana itti argannaa waan juu yaadaa turanii jechuudha. Warri murni daawwi kunis qabsoo nuti itti dadhabne kana Joorfaan shortikatiidhaan achi dhaquu deemanii qofa balaaleffannaa qaban malee yaadaan Joor irraa addataaniiti miti.
Oromiyaa barbaannaami. Itoophiyaa yoo argate daawwit Oromiyaa xiqqoodhis Itoophiyaa argate ni didaayettee yaadda kaayoo hoggaas hin dhugas fakkaate. Itoophiyaa arga Oromiyaa miti Oromiyuma tana keessaa odoo bakka takka jiraate numa jaalataa beeknamni. So amma murni daawwit ibsaadhaa dubbii hinaaffaati. Dubbii gartee ijoolleen tun karaa gabaabaadhaan bakka san dhaqutti jirtii qofa ammoo ni leeytu ijoolleen. Hinaaffaa qofa moo dhagaye amma gaa namni laal obboleeyyan lamaas walitti hinaafan beekadhu abdi. Obboleeyyan lamaas walitti hinaafanii amma hinaaffaa qofa yoo jenne xiqqoo ni ulfaatti diinummaadhaas fakkaattu. Amma aktivistoota Oromoodhaa qabsoo deemtu hundaa yoo dura dhaabbatan hinaaffaa qofa jechuun xiqqoo ni ulfaatti diinummaas hin fakkaattu. Jecha diinummaa kana ni laganna yeroodhaaf. Diina jecha jiru kana itti fayyadamuun ulfaataadha. Yoo diina jenne laal jecha diina jiruu fi jecha jaala jiru addi bilisummaa Oromoo jecha jaala jiru hin beektu ilaarraa. Jaala kiyya waliin jechaa deemti beekadhu. Kakaleessa dhufee wabooko lammiiko jirra jirtuu jee jaala qabsoo jaan. Jecha jaala qabsoo jiruus hin beekani jecha diina jiruus hin beekan. Jecha lachuutu itti fayyadamuun ulfaataadha. Jaala jechuun nama jaartii ofirra amanan jechuudha. Jaala jechuun nama jaartii ofii ta'u tan qullaa wajji gachiisan caala amanan jechuu waa itti himutti. Akkanuma lafaa kaanii guyyaa tokko yoo achisee argan immoo jaala kiyyaas hin jaa jechuudha. Kan akka gaariitti hubadhu. Diina kana jechuun dandeessu. Maaliif nama diina keessa dalagu kan jaala qabsoo jiraachuu danda'a. Nama diinaa wajjin dhaabbatu kan qabsoo tanaaf faayidaa qabu jiraachuuti mala jechuudha. Nama kanaan diinan jettuun yeroodhaaf yaadaan wal dhabna. Yaadaan wal dhabuun ni jirti hinaaffaa jechuutu irra gaariidha. Jawaarfaa bifa diinummatti ni ilaalanii jettee ilaalu. Of course hinaaffaan gara diinummaas ni geessiti. Gara ajjeesuudha gara isa kana balleessuudhaa si geessiti. Immoo akka Oromummaan nu jidduu jirtutti Oromoon waliif diina ta'uu hin dandeessu. Yaadaan garaagarummaa qabna. Isaan amma diina jaanii naqaluun ni mala. Haasan amma haasee kanarratti hojii biyya ni mala. Rakkoo miti ana akkasitti ilaalu. Isaan diina jee ilaalu. Anaati sinaa bara Oromiyaa isa waan qabnu. Anaati yoo ni Oromiyaa isaan qabatan. Naaf jalatti bara Oromiyaa haraami. Ni qabna. Naasii ma dhaggeeffadhu. Ta duraa abjuu hin qabatan. Yoo ka qabatan taate yaada kiyyaa waliin qabatan malee kophaa qabachuu hin danda'an. Maaliif qullaa deemanii uumaa qabuu hin danda'an. Uummanni Oromoo bakka amma isaan jiran kanan jiran yaada isaan harkaa qaban kan harkaan qaban akka amma isaan laalan kanatti laalan istirateejii fi tarsimoon ittiin fayyadaman laal mooyyaalee miti. Mooyyaalee miti. Mooyyaalee as maal jettanii nisi biyya takkaa jiraa miti. Ol deemanii bakka takka dhaquu hin danda'an. Marsaabeeti. Marsaabeetii fi jinnumaa bakka takka dhaquu hin danda'an. Yaanni isaanii yoo hariiroo gaarii yaada keetii wajjin wal qabatee deemuu hin dandeenye. Yaada kiyyaa wajjin wal qabatee deemuu hin dandeenye. Qeeroo wajjin wal qabatee deemuu hin dandeenye milkaa'uu hin danda'an. Nuti diina keenya irraa wayii barraa bara. Nuti amma fakkeenyaaf Daawwit Ibsaa yoggaa akkatti komannu Mallasa Zeenaawiin nama bara 1989 kooministii jee Landan keessaa dhaaddatu kan 1990 dhufee dimokiraasii jee Niiwoork keessaa dhaaddatu mul'ata. Abshaal akkanaa ta'uu qaba. Jaarmanni siyaasaadhaa hoogganni siyaasaa abshaal akkanaa ta'uu qaba. Nama kaayoo jechuun waan meeshaa namni tolche malee meeshaa rabbi si harka kaayee miti. Ulee nabi Muusaatii miti tangartee nabi Yaaquub irraa, nabi Ishaaq irraa, nabi Ibraahim irraa isatti dhuftee miti. Meeshaa yaada namni lafa kaaye, yaada namni lafa kaaye kanarra jabaa dhufee jijjiiruu dandaya. Yaadni kanarra fooyyawaa dhufee bakkaan nu ga'uu dandaya. Amma yaada kana fuudhanii bokkuu Oromoo godhanii kaayoo ganamaa jechuudha. Kiyyaa kaayoon ganamaa kun ulee ishee kanaa Husseeni. Kaayoo ganamaa kun bokkuu Oromoo jalaa baddesanii. Kaayoon tuni yaada namni sadii waliin gattaa'ee karaa kanaan bilisoomna je'ee itti waliigale jechuudha. Warri yaada san kaa'e kaan biraa deemee kaan biraa du'e isaan hin galle immoo warri yaada san kaa'e kaan jiruun biraa deeme kaan hoo biraa du'e yaada haaraan gad dhufuu dadhabuu isaaniiti jechuudha. Dubbiin jirtu laala amma siif hima. Diinni abaawoodhaa eenyuutiin gaafadhu amma. Gaafii nama gaafachuun beektu akkanuma gaazexeessaaf goota malee diina abaawootiin siif barbaade.
Diinni ABO'dha miseensa ABO'ti. ABO namni balleessaa jiru wayyaanee osoo hin ta'in miseensa isaati. Miseensi isaa naamus dhablee, adab dhablee, seera wallaal, adabaan dubbachuu dhabu, hawaasatti gadi ba'uu dhabu, jiruuf jireenya hawaasaa wajjin qabaachuu dhabu, waan hawaasni kun qabu qabaachuu dhabu, waan hawaasni qabu balleessuudhaan beekama jechuudha. Bakka hunda keessatti waan hawaasni qabu balleessuun beekama. Maqaa hayyuu xureessuun beekama. Amma akkana jechuun miseensa qofaa miti. Hogganoota irraa eegalee miseensaa fi hogganoonni bara amala gosa takkaa qabani. Amma warri shanee gumii jennuunis warri gumii sabaa jennuunii fi gadii gosa takkaa. Hindogongoringaa hoogganis bar miseensuma. Wayi waan biraati nama barsi maal taate. Bar Hayilamaaramis hogganaadhaa fi hogganamaanis hundi gosa takkaa. No. Hoggaa yaamtu hundi miseensa. Miseensa ABO'tu hundi. Hogganaadhaa fi hogganamaa. No. Hoggaa yaamtu jalaa kaasii haga gubbatti miseensa ABO'ti. Tayyee. Darajaa dalagaa irratti walaa dhaban malee isaan hundinuu miseensa ABO'ti. Hoggaa paarlaamaa keessa jirtu Hayilamaariyaam Dassaalanyii fi intaltiin engaddaa qubanuu baafte sunis member of parliament. Miseensa. Kanaafuu miseensa jettee fudhata. Hawaa arrabsuus, hawaa faarsuus, kadura dhaabbatus, kaqaceelchus hundi miseensa ABO'ti. Hundi gosa takka. Hundinuu takka. Dalagaa irratti ammoo aangoo irra wal dhaban. Dalagaa. Wanni isaan irra wal dhaban dalagaa. Amma si galtee jaarmaya kanaaf diinni miseensa mataa isaati. Akka oppiidiyoon osoo hin beekin hayyoota Oromoo hedduu oomishee Tigreen bara osoo hin beekin ijoollee ifitti dhadhaltee beek. Ijoollee nama gubdu akka lammaa bari fi dhaltee beek. Addi bilisummaa Oromoo irra caalaa miseensa isa balleessu horate. Bara dheeraa miseensa isaaf du dhabee miseensa maqaa kana eegu, maqaa kana Quraana caalaa eegu, maqaa kana maqaa Rasuulaa caalaa eegu dhabee balleessee of keessaa ari'ee irra hedduu oppiidiyoo keessaa ka qulqullaa'e ka dura oppiidiyoo keessaa deeme ABO keessatti argama amma yeroo ammaa kana keessatti. Olaal old oppiidiyoon is a new ABO. Amma bakka kana namni akka gaariitti beeku qabu. Warri dur oppiidiyoon 1991, 92, 93 almaazuma korraa kaasi haga ijoollee boodaa tanatti irra hedduun isaanii old oppiidiyoon ABO keessatti argaman jechuudha. Warri kaleensa ABO turan ammoo ni diinuman. Bakki amma ABO'n itti nyaadhamne hawaasa biratti itti dhageettii dhabde kana jechuudha. Laalamma mana kee kana nama 420 taa'is dhaggeeffata. You are just individuals. Arrabsuu dhufte, faarsuu dhufte, yaada kee kannachuu dhufte. Daawwit Ibsaadhaa ONN irra dhaqee nama 13 always ni taajjaba. Sila achirratti of laala. Siboo ummata kana keessaa maali? Kajiijii nama arrabsu namni akkasitti dhaggeeffatu. Ka misraaqa namni dhaggeeffatu. Ka caffee raamis namni dhaggeeffatu. Ka maraataa kaan namni dhaggeeffatu. Ani saba kanaan hooggana jedhee hoggaa viidiyoo kiyya gabbee namni 15 taa'ee na dhaggeeffachuun it is something wrong jedhee of gaafachuu qaba jechuudha. This is clear. Siima ummanni nama akkam akka dhaggeeffatu yeroo ammaa kana keessatti. Silaa jaarmayni kuni miidiyaa isaa amma qabu kana irratti uf madaala. Hagam takka sagalee ummataa qaba. Ummanni hagam takka isa dhaggeeffachuutti jira. Achirratti uf madaaluu danda'u qaba. Taa'ee fulaal naafi caffee raamis kam irra dhaggeeffatanii dowwari joor 4,000 5,000 dhaggeeffata in a minute. Hoggaa ministeera cufame about 28,000. Obbo Daawud Ibsaa viidiyoon isaa irra deddeebi'aa yoo oole takkaa jiruutii keessa nama 550 agarreef keessa dhaggeeffatu. Ninna akka nama tokko ninna. Maali namni kun hin laalu waan kana. Hin laalu. Kuni madaalli akka itti madaalan. Namni nama dhaggeeffachuu dhabuun walgahii nama yaamtu namaa dhufuu dhabuun dhibde rakkoo. Rakkoo isa mudate. Johar OMN qafoo TV kanaaf nama yaamee namni kuma tokko dhufee wareegama ABO'tiif koottaa qarshii baasaa jaaniin namni 20 dhufuun qaani. Kanarratti uf baruu qaban jechuudha. Clear. Namni waan akkanaa kanatti uf madaalaa jechuudha.
جوهر تلفزيون ومقنايت نما يامي بقتان هم قبتين رفي دوران إبشان كنه نما خاكا خيا خنم نرادوه وبورا كرشان تما خنون إيسا جيسان جتشونا قول أشيسي يتول جوهر يود بتيمو دورا لكم خنون فدي خياتاتي يتول كنون دينو أكا إتي علمنا ما تفلالو كم أما علمنا ما نمني داوتي لا وليف داوتي لا جوهر جارمال لي توباتو بفمان أكنا ما تكوتي وفدورا كبري لالني إني مالف ديجرمه نوتي مالف ديجرمو أمني إسجوك أفلالو ندبر باجسانا أشرتو أرجودن ده إنجلو قولي قول بيشتي قاله يب خنا في جارمين نخوني وان خيست فلالو كابو هتولا جاي سبا خيست فلالو كابا ولا خيست فلالو كابا جارما سياسة فلالو كابا أوبيديو خليسا أورومو كالت أورومو فيت نمني دقيفتشو إيقالي مالا دقيفتشو ديداني جيوف تاتي كابا واني جلو قلون دينو سلا داوتي ساتي داوتي قدتي خيست فلالي أم بكتا من جرا أمغا وان تنرى ولي قال لا دابانو وري اسكيس جرتنيس بليز ورانا بلسما اورومو دا خبجا وراني بلسما اورومو سن داوود ابسادا دم سينجيسين وراني بلسما اورومو دا غبرما دي درا بكسندقه ركو في حمتون اسام مدنتو هندا الرعانه يو غرغارو ددبن لي غرادان بو في ندبر باجسادا سبب داوود ابساتي جج سبب غرتي هوغنوتا دابا خناتي جج جوليسن وبو قشا وبو اكنا جچون حق عمتي اوبليان كينيا قبصوتنا كيستي دومي ايغاي ساتيتو غنقامي جولنتو مسكينا جوليتنا سبب هوغنوتا خناتي جچا مقا جوليتنا تقنا كنت بدواتي ابدي فيادي جولين سلايز قبصو غرود اف ايرترا ايتي قبصو برباده قبصو رومو برباده شرچ رادي ماجي وون قبني اتبون قبو يكي ساند لكن تكلين انجرو وري قبصو غرود ايرترا دك يكي غدن تكلين قبن انقبن بار بدوات كان مره ولي قالوا قمنا خاني امو يا جرنا وغني خيسن شيطانا يتيمون الدبر باشا جولتون لين دغيسو ومال لا موبايل دي سي تي وان نياتن قبني خدا بشان تروغن قبني خبي ميلران قبني اوبليان كينيا المان كينيا فروتان كينيا اهلي كينيا ربين غبرما داوود ابساتي في اساياس جلابليس ايسانا باس وني سان وني تقدچو دندنيو في جوليتنا غبرما اريتريا غبرما داوود ابسا جلا ربي سانا باس المالك داوود غبرنا ما غبروم سواي لا داوود غبرنا ما غبروم اني غبر اريترياتي غبرته اوروموتا بيرا غبروم اوبيديو ارترادا تورومو غبروم أجمع سكيت كمالين كباتين. أكس. داوود إبسادا ورانا بلسما أورموتي ناسون كابو يو ناسو خكاباتاته غياتو كوفاجي سلام داوود إبسادا سلام ورانا بلسما أورموتي ناسو كباتين إنقدر فيلم إن فيلم because نما قدار نبيها لو تشوفون دندو سبا خنا كيسا فلتا من كابو نبيها سلا أورموت ناسو كباتي ورانا خنا ناسو كباتي ديبين فيلم طول أمتان نجالته ورانا نجالته وراني مال الرجالته وراني مقعد داوود إبساتهم بيخو بيسينجل أنا في واي ورانا خنرتي بليز والهذا جينيو أسمع حاجة في تلي ولا المني أسمع حاجة في تلي تاتي تكو غرانيات تود أنجولة سلالا غرانيات تود أنجولة سلالا جولة سلالو ندبر بتشارا داوود إبسام مو ونين أمد آموف أسكيس تيو خنرت جيفوتاتي وبلير سخية أثناء ما قدادا خوتو جال جوارفا غراسوتو فافا اسكيل قبي سافا جوليلي ججبدو تناوجي هيري نمني لال نمني نما وفيتي كاغوديسه ودرو اوفوتو خباجا جولي تن خباجا من قدون جولي تن جلايا ان وني جوتو وغان جوتو لنتن حاجه فدان هابليسو جوهر كوري نبي متي هم بليسو جو اكن وابليسو نيمبيخا اكن دو غروس نيمبيخا هاتو امو نما اورومودا خان وادلا غراي ليك جول نمني وادا لغو مالس هم بليسو جوريو كمالتي تايبر هم بليسو
أكس akkasii yoo akka malee taa'ee badii isaan beeku. أماس مشان برجول اللي مدرا Feetu laal siimee baraan ijoollummaa qofallee miti ayyaana qaba. Namni ayyaana qabu gaarii. Jarana maal tafaawula laala ayyaana qabu. Faalkatola. Shakkira kan qabaatin. Namtichi televizyiina tokkichaan wayyaanee akkatti hirriba kute kuni carraa qabaatee akka daawwit ibsaa qawwee qabaate halkan takkan bulu. Halkan takka. Diimummaan furdaan kun ni fiigaa beeka. Maaliifi ayyaana gaa wanni kun waan ayyaanaati. Daawwit Faalkaanu tolleeti Yoorii Faalkaa tolee. Sakiyya kagara kanatti ci deebi'a gaa malee warri jammoo Joor deeggatan. Rabbi sodaadhaa Joor faarsaa kabiraan tuqinaa. Maaliifi Joor qofa faarfachuu dandeenya osoo kabiraan arrabsine. Dhugaan jirtulleen tana. Joor qofa faarfachuu dandeenya osoo nama biraan arrabsinetti. Joor faarsuudhaaf nama biraa arrabsuun Joor hin guddisu. Nuti Joor jabaa ta'uu isaa kabeenuun nama isa dura dhaabbatu yeroo inni qabu. Dhuga. Ni galtee? Amee baatii kanaa citu dhaabbatu guutak. Ittihaad oduu dubbiin jabduudha. Ittihaad. Afittiin kaaya. Tagay. Dhuga. Miseensa OMN TV warra Joor jaalatuuf dhaamsinan dhaamu. Yaa. Please Joor jaaladhaa Joor jaalachuun haqa qabdanii immoo Joor jaalachuuf jecha jibbaa biraan garsiisinaa. Jibbaa akkam fakkeenyaaf jibbaa akkam addaan baase akka dhibootu. Dubbii siyaasaa osoo nagaa ammas dubbii teenya nu jalaa godhuu deemtaa. Ayyee. Laal wanni dhaamu barbaadu siree sishuudha wanni kun waan laafaadhaa miti. Okay. Warri Joor deeggaru Joor jaalatu nama Joor arrabsu yoo argitan jabeessa maaliifi Joor dalaguu isaa wanni beektuun namni isa dura dhaabbachuu namni isa faarsu jiraachuudhaan. Isin faarsaa nama isa arrabsan ammoo difendi goona itanii rakkatina. Isa kana ittisnaa itanii rakkatina. Joor nama Feesbuukaan isa arrabsuu miti. Wayyaanee paarlamaa keessatti guyyatti hogguu torba sabsabaa teessaa jira. Isin hin ga'u kun. Dubbeeqaati. Isin hin ga'u kun. Yaa. Nama taa'ee liivii Joor dhaggeeffatu arrabsaa ooluun uummata gowwaa nu gooti. Inumaa deeggaruu qabnaa. Deeggaruu qabnaa namni arrabsaa heddummaatu. Nama isa arrabsu kana deeggaruu qabna. Yep. Maaliifi jabina Joor kan itti beekuu dandeessu nama isa falmus jiraachuu qaba namni isa deeggarus jiraachuu qabaa jechuudha. Yep. Akkasitti amanna jechuudha. Kanaaf warri Joor deeggartan kana dhiisaa lammaffaa dubbuma Jooritti achi deebi'an ammas. OMN irratti yeroo hedduu raabaadorii kanarratti yeroo Joor haasa'uu fi yeroo namni haasa'u wal dhabaa. Namoota Oromoo kan raabaadorii irratti dhufee haasa'u hunda kabajaa godhaafi. Yep. Sababni isaa maali? Wanni kun miidiyaadhaa osoo Mallasa Zeenaawii qabrii baasee akkamitti aangoo tana argatte jee gaafatu taate kabajaa godhaafi. Itti yaadanii itti walii galanii fidan malee isiniin mari'achuun qaban nama Feesbuuk irra jiru hunda abaluu finnaa ni taa'anii jaanii nama mari'atan. Miidiyaa waan ta'eef sheexaana illee yoo dubbisan piliis adaba godha. Nama achirra dhufe xiqqeessuuf hin yaalinaa. Warra Joorii wajji haasa'u Joor qofa keessaa ol dhiibdanii jara kaan hamileen tuqinaa. Akkuma Joor Feesbuukuu ilaalutti isaan illee ni ilaalan. Warra keessa gabbisaa kanas obsa. Warra keessa gabbisaa kanas birumatti quba ol qaba. Isaan hundinuu dantaa Oromoo haasa'uu jiran. Oromoo akaafaa jiran. Joor teenyaa akaafee isaan kabiraa akaafaan jiran. Wanni isaan dalagaa jiran qabeenya Oromoo dubbii Oromoo dubbatan. Dhugaa jirtu Oromoo feer godhaa waa hunda keessatti. Kanaaf maal gootan warra achirra dhufes deeggara. Miidiyaan keenya kun ammoo boru ganama Taammaan Bayyanaa yoo fidellee excellent miidiyaa jaayaama. Boru ganama Abbaay Xaayyee yoo fidellee excellent miidiyaa jaayaama.
nama hundaan ajajamu hayyama nama isin gaafatamu abalu finna akkam jettanii isin hin jaan Oromoo hunda ammoo yoo dhufee achirratti haasee mirga qaba wanni kun ka Oromooti kan akka gaariitti hubadhaa kuni dhaamsa kiyya sappoortota OMN'tiif. Gaafii takka asii dhiyaate simu waa'ee alaabaa bilisummaa Oromoodhaa kana ammatti miseensa ODF isinis alaabaan deemtaniin alaabuma bilisummaa Oromoodhaa tana yeroo iddoo bilisummaa Oromoodhaa alaabaan tun nuun maltee nuutu moggaafatee nuutu qabaa jaarmeenii biraa tokkolleen alaabaa tana qabachuun hin qabuu jedhaniiti isin mormaadhaa jedhanii garuu isin diddiriitu alaabaa tanaan hin deemtan warri ODF. Jaarmeenii Oromoodhaa kan biraatis alaabaa moggaan lameen diimtuu magariisaan iddoo tanaan qabatanii deeman. Alaabaan tun ta'eenyuti abdi. Alaabaati. Alaabaa tana ilmaan Oromoo kan dhiiga isaa Oromiyaa keessatti gannaqeetu tolfate. Namni Oromiyaa keessa dhalate Guraagallee maratee deemu ta'a. Amaaris maratee deemu ta'a. Kambaatanis maratee deemu ta'a. Akka alaabaa Amaaraa ba'anii wanni warra shanee kanaan waa baraajuu fi warri Amaaraa kun sitti asiqee hoggaa hiriira baatu alaabaa isaanii sirra qaban Itoophiyaas godhuufi bara. Ati nama waan kan kee qabatee deemu faarsuu malee maa qabattan gowwummaa beekan. Maal jee namtichi ulee gowwaa cabsurra ilma aqilaa ajjeesuu wayyaa jaan. Hogguu kana Amaarri jara kana caalaa beeke. Odoon arraa alaabaa Amaaraa qabadhee deeme Amaarri Facebook isaaniirra naqaatan profaayila. Guddi Oromoo jechaa. Mee dhagee forsiif nima. Kun yoo ati qabatte kun keetii miti maa qabatta dubbii ulee gowwaa sani. Aboo ulee gowwaadhaa yoo cabsite. Ulee gowwaa yoo cabsite uluma tiyya sannaaf iji siin jaa. Ilma aqilaa yoo ajjeefte immoo ilma aqilaa waan ta'eef dubbii sirnaan akka dhumattu sirraa godhaa jechuudha. Alaabaan tuni alaabaa ummata Oromoo hundaati. Ammallee siif nama dhaggeeffadhu. Alaabaa Oromoo qofa osoo hin taane alaabaa nama Oromiyaa keessa jiraatu hundaati. Tigreen dukkaana ganda keenyaa qabdu guyyaa ayyaana keenyaa alaabaa teenya of dura dhaabdee teessee jechuudha. Heera kun. Alaabaan tuni nama Oromiyaa keessa jiraatu hundaatutu itti abbaan. Oromoo qofaa bitiyuu itti rakkatin. Walaa ODF, walaa jinni, walaa nuti wanni itti amannu. Dhaabni fuulduraafis dhalatus. Kajurus alaabaa tana qabatee deema. It is a national identity dha kun. Yep. Kuni waan hunda tokko godhu yaada adda addaa yoo qabaannellee yaada adda addaa yoo qabaannellee waan Oromoo tana tokko godhu jechuudha. Amma Amaarri waan itti tokko ta'uu qaba. Maqaa Itoophiyaa kanaan tokko ta'a. Maqaa alaabaa kanaan tokko ta'a. Nuti alaabaan tuni alaabaa Oromooti. Addi bilisummaa Oromoo tiyya jee falmuuf haqa qaba. Maaliif tiyya jee malee hin fadhuun jennee beekanu. Haga inni fadhutti nuti itti waakkanu. Inni haa waakkatu maana raatu tan hoggaju nuti ulee gowwaatii miti jennaan. Inni jeefi miti kan hin baadhuuf. Inni naan jeefi miti kan hin fedhuufis. Alaabaan tuni dhiiga ilmaan Oromootutu itti dhangalee jechuudha. Amma alaabaan ta namootaa yookaan ta gareedhaatii miti alaabaan tun alaabaa saba Oromoodhaatii jechuu keetii addan baase. Shakkii takka malee kun. Sababni godhanneef maal ni beektaa? Waan biraatii miti alaabaa jechuun meeshaa bara. Meeshaa namni tolfatu bara. Ani bara kaampaanii takka hoggaan tolfadde. Alaabaan fakkaatu kan tolfadhaa beekan kaampaanii hoggaan uummata. Dhuga. Kaampaaniin suni kaampaanii Abdii Ahmad ta'uudhaaf alaabaa saniin beekta. Dhuga. Meeshaa Oromoo ta'uu keenya alaabaa tanaan beekamnaa mire? Dhuga. Ergaa alaabaa tanaan beekamne identitii kiyyaan nam tokkollee narraa fuudhuu hin danda'u. Waa'ee alaabaa hoggaa ta'anii dubbatan faqqaani. Waa'ee alaabaa hoggaa alaabaa tun teenya jaan qaani. Garuu ta'e isaaniiti dhuga. Ta'e isaanii hoggaa sun jiru akkami beektaa? Ta nama jaalatu hundaati. Nama biraa ammoo mirga dhoorguudhaan qaban. Dhuga. Mirga dhoorguudhaan qaban. Alaabaan teenya ammoo alaabaan suni dhiiga ilmaan Oromoodhaa kan isiin hin laaqqatin hin jirtu keessattuu. Dhuga. Dhiiga elemoo qilxuudhaa, dhiiga hundeefaa, laal alaabaa tana nama tolches beekuu qabanii beeka dhugaa. Histirii alaabaa tanaas beekuu qaban. Meetu qotiimi adda baasiif. Tana bira kutu amma. Lakki adda baasiif lakki. Lakki adda baasiif. Amma faayidaan qabdu. Amma faayidaan qabdu. Misraatoo yoo dhageesse nama sheekaa tolchee yoo dhageesse ni darbite alaabaa tana. Lakki dubbiin tun dubbii jabduu meeddaan baasi. Een tolchee eessa tolchan?
ni amma misraaqtu dhiisa dura alaabaa tana nama sheekaa tolchoo dhageessanii dhiifti. Lakkii addaan baasee haa dhaganii warin beekni dubaru qabeessa. Alaabaa Oromoo tolchee alaabaan tana Oromooti meeshuma Oromooti. Baraham tolchan. Baraham tolchan. Alaabaan tuni bara isii kana jeellee siimuu barbaadu namoonni gariin bara 1968 alaabaan adda bilisummaa Oromoo Ahmad Qaadii tolche. Ahmad Qaadii kun dhalataa warra Dadar. Dhalataa Harargee Bahaati. Ona obarraa Dadar keessa warra Dadar. Sambooda warri design godhurratti gumaache warra akka Dr. Sheikh Muhammad Rashad Abdullee Faati. Bakkalcha kana amma akkan dhage bakkalchaa fi aduu kana Sheikh Muhammad Rashad turti kaa'ee waleloo gartee amma addi bilisummaa Oromoo itti walliftu tana ta'a faaruu alaabaa shantam shubbisaa kaa'ee shantam hin fadhan ammoo. Dhugaa. Shantam shubbisaa kaa'ee nu alaabaa ni qabna takka aduu hangaatu hajee. Arra seenaa warreen kanaa himamaa jira. Seenaa warreen kanaa himamaa jira. Seenaa warreen alaabaa bareedduu tana nu tolchee nu kaa'ee kaayyoo akeeka qabsoodhaa bareedaa kana lafa nu kaa'ee kun seenaan isaanii himamaa jira. Beekuu dadhabuun. Ijoolleen ammaa tuni alaabaa tana ta'a abbaan gadaa irraa du'etti beekan akkasitti himan. Gaafa gartee bilisummaa dur qabnullee alaabaa tana qabnaa jaanitti himan. Sirrii miti immoo. Haqa namaa dhoosuu taati. Dhugaa. Hedduu galatoomii. Taati alaabaa tana alaabaa taanillee ta'a amma gartee abbaa gadaati jaanii kan tana Dr. Sheikh Muhammad Rashad tuqaaye shakkii takka malee. Itu silakan. Ni perintah segera. Nama daulat ini blog dia. Jual sini daulat aja. Anyway, so why alaba yero itu yo kakasan tate, why alaba iteraketina alaban tun alabatenya. Abdi hedduu fayyaadee hedduu galatoomi ibsa bareeda kan ta'e namni komantiin kennaa jiran arra nama jabaadhaa dhufee hedduudha si galatoonfachaadhaa jiran mana keessaa yaadni haasawaa turte hundinuu yaada kan bilchaataadhaati mana keessaa warreen na hordofu hundinuu warra keessummaa ajaa'ibaan nu fiddee nama dubbatu nama haqaa janiiti barreessaadhaa jiranii. Anis maqaa daawwattoota kiyyaatiin hedduu ulfaadhu galatoomi siin jaa. Sagantaan kun arra kutaa sadaffaadhaa kutaa afuraffaa shanaffaa jeetu fuudhaaf jiraata fuulduras dhufnee wajjin hirmaannaa wajjin haasoinaa yaada arra laatteef hedduu ulfaadhu galatoomii siin jaa fayyaa ta'e. Hedduun haa galatoome anilleen galatoofachuun barbaadaa as keessatti wanni dhaammachuu barbaadu jira as keessatti obboleeyyan kiyya qaqqaalii ilmaan Oromoodha waan Oromoo dubbannee yoo namni an aarsee jiraatee dhiifama naa godhaa. Yoo yaanni kiyya isiniif hin fudhatamne boru ganama akka yaanni immoo yaadaan walii galu abdiin qaba. Wanni irraa dubbanne waan dhuunfaa kiyyaatii miti, waan dhuunfaa keetiitii miti, waan saba Oromooti, waan dantaa teenyaati. As keessatti yaadni kiyyoo isiniif hin ta'in kan isin aarsu jiraate dhiifama guddaan isiniin jaa gara biraatiin ammoo miidiyaa kanarratti waan amma deemaa jiru kanaan hin shororkaayinaa. Walittiin bu'inaa diina guddaan nu dura jira nu afoo jira diina kanatti achi deemaa jirra diina keenya kana cabsuudhaaf irra